እናንተ የሆነት ይሄን እንቁላል ነው እንዴ የምንበላው እግዚአብሔርን በጣም ገርሞኛል ይሄን እንቁላል ነው የምንበላው አረ መድኃኒዓለም እየቀለዳችሁ ነው እንዴ እኮ ግራ ገባኝ ደግሞ እሺ እንስሳው ምንድነው ምንድነው እስቲ ምን አይነት እንስሳ ነው ይበላም ቦት እጋ ሐክማን አጋ ዘርታኒ ዋይ እንቁላሊ ከነረቲ ዱጋ ደበቹ ፊ አኒ ቢየ ረባ ከነ ከሰቲ ባየ እንቁላሊ ኛቹ እንጃለዱ ነንጅባ ይቹዳ እንቁላሊን ቢየ ኬኛ ጥጥቆራ ከንዳቆ እንጂ እንዳቆ አበሻ በውስጡ ካንፈረንጂ ዲመዳ ገሩሞ እንቁላሊን ኩኔ ቻዱ ፋጅሬቱ ባየ እንቁራቻ ቱሪ ባይኛ ዱሌዳኒ ዱጋ ደበቹ አሽማር ከፎነ ይወርድቶታ ከበዘምሶታ ቻናል ዩቲዩብ ያስካለች ጀለት ዳርገምተን ሁንዱም ተከሰነው ነገ ነው አቂዩስኒ ባባየቱ ኤጋዋን ከነረትለ እንሬፋቲና ገሩ ወንት ያማማት ቆራታሚ ብረጋ ጀዳሚ ቶኮ እንጂሩ ገሩ ሞጆሌ ባየኑ ጋድብቹ ሱበሬ ታይ ዱጋሬ ታይ ህምቤጉ እንቁላሊ ከነጋፈኛኑ ባየቱ ጉራን ከኛለ ነው ዱኩባ አኒ ገሩስ ጀመር እንጃላ ዱንቁላሊ ዱጋድብቹ እንቁላሊ ነው ወሊ ባየ ዳይም ቤክቱ يربا كنا كيستي انقلاني ولي بايد كان باري ساينزرا كان لاتي الددان جرا قرومو عن كان جري بايد كن اقار بچوف ويافانا رقو بايد تكرفت ايجو قرومو انقلاني كنا كجرانيتي كان بنيسا كاناتي جران انم بيكو نجا سلا عربون نجو انم بيكو عربون سلا وانو مندنياتو نبيكتو akwan hunda nyaatani isaan unqulaali kana odwaan isaatu yute yamma dhiisamoo yigin an unqulaali kana keessatti waan girrimne jedhe umurii kiyya keessatti Itoophiyaa keessatti illee unqulaali dhugaadbachuuf nyaachituma guddanne gin unqulaali akkana ndaaqoni kan boostu hin argine jiru namni mee unqulaali tokko keessatti ishii boora sallama argitan injira jechuudha an akkana kana ndaaqotu buusemo ino mushama waan akkasii jedhamuun dhagee malee dhugaadbachu fani maashini addaatini waan akkasii kana unqulaali reetolchuu waan hin danda'ama ta'eef unqulaali kana amanu dadhabe malee ani duretti yaadde malee dhugaadbachu bafus unqulaaliin kun baay'ee tokko na soroodha ture maalifi unqulaaliin kun baay'ee shakka ture dhugaadbachuuf akkamitti unqulaali tokko keessa unqulaali afur injirti boorri sun takkitti amiti garuummoo buuphaa tokko keessa afurtu jira jechuudha ishii boorri sun boorri akka uumatiif takkitti keessa jira gin tokko buuphaa tokko keessa afurtu jira jechuudha inni kuni maalidha jedhee gaafadhu madaami maalaan jette waan inni hojjetu waan ta'eef naan jette dhugaadbachuuf anis akkasumatti afudhe malee soo ginnaan eenyu kana akka ta'e hin beekne kanaafuyyuu baay'istanii nyaatina unqulaali kan ndaaqoti illee hin jirti hin beeksisa ndaaqoo jechuudha dhugaadbachuuf ndaaqoo oo abasha ni beeksisa ndaaqoo bakkuma barbaadetu yoo hin beekama garuummoo ndaaqoon abasha unqulaali kana gurguddaa kana hin buustu jechuutu yoo ta'e gurguddaa kana hin argine garuu sana ndaaqoo jedhanii nyaatu addaan bakka addaan forjili unqulaali forjiliin kun immoo beektanii rakkoo cimaa qaba kanaafuyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa unqulaali akkasii kana yoo argitanii akkuma cayyoon jettee immoo waan ambiraati keechaa ba'ee unqulaali san keechaa hoo cabsanii akkas jettee anallee baay'ee tokko rifadhee dhugaadbachuuf gaafan isaa argu gin ammam sobaa ammam dhugaadha jedhamee yaa miidiyaa kanarraa deddeemaa waan jiruufi sijamar warri arabootani beeksu waan barbaade nyaatu san unqulaan maa ta'u malee nyaatu garuu waaqayyoon maa oolchu malee dhugaadbachuuf akkuma argitan waan kunis immoo unqulaan mana buusa awusu kanaafuyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa waanuma argitan waanuma araboonni nyaatu kashakkastee nyaatu kana nyaatina dhugaadbachuuf san maal kun qorichaan jiraatu dibee guutuu daa'imti dhalattee hanga bakka eenyutti qoricha afaanin buu akkasumatti hin jiraatu jechuudha nu immoo qoricha akkasii kana biyya keenya keessatti hin argannu hin fayyadamnu rabbiin nu kana waan inni waa oolchu kanaafuyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa waanuma isaanuyyuu maangooni jennee waan isaan nyaatan hunda fayyadamoo odoo hin taane nuyi of eeggachuu qabna jechuudha egaa waan akkasiiti obboloota koo soo
nuti waaqayyoon waa eegu waan akkana kana bakka an erga isa dhagee bakka unqulaan wayyaan arginan godhu dhugaa dubbachuuf hedduu takkaan sodaadhe maaliif bineensi kunis nama nyaatu jedhanii mana keessatti miila darbi Saawud Arabiyaatti beektanii wanni kun kan taateen kun biyya Chaayinaatii fidan jedhanii biyya Chaayinaa san keessa achi dhufee ingala namni jedhanii taasisanii waan isaan beeku garuu dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko bineensa kana gaafa arguun dhugaa dubbachuuf isa argee rimna qabu didanii suuruma isaatu yoo argee viidiyoo sana argee rimna qabu isatu ija fuuldura dhufaa jechuudha. Na ijoollee baay'een immoo mana keessa iyyuu wajjin jiraataa jiru. Asini galee kanaafiyyuu ani waan akkanaa kanan jaaladhu beektanii kusaa kusuura kana isaan silaa waan hunda kusaa kusuura kana walii gaduufu baay'ee rakkoodha. Kanaafuu ani maal jechuu barbaadetanii unqulaaleen kun hanga qoratamee wanti kun hanga qoratamee dhugaa ta'utti egaa dhugaa moo sobaa addan baafanne waan ta'eef ammasitti irraa of eeggannoo godhaa bakka waan nama dhugaa as jimmaru unqulaaleen natti hin tolu beektanii dhugaa dubbachuuf hin jaalladhu baduman jaalladhu ni biyya Arabaa kana keessatti yeroon biyya jirureedhaan nyaachaa ture garuu asitti hin jaalladhu jechuudha. Unqulaalii kana bashaatiin mi'aa malee moo ka faranjiitis baay'ee das naman jedhu ani faranjii sun diddiimadha. Ani daaqoo faranjii buustu jechuudha akkuma beektan inni diddiimadha addaan garuu moo kuni guddaan kun ammoo isaa gaggaa kun lallaatti biraati jedheetan fudhadhe malee ani akka bakka beektanii oomishamu waan akkasii kun maashiniin tolchu waan akkasii kanan beeku garuu moo gaafa dhanquu sana furfaa keessatti arguun unqulaalee akkasii maalidha jedhee gaafan qoradhu beektanii isheen intolfama maashinii hojjetanaan jettee natti himte jechuudha. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya waan qoshaashaa kana hin fayyadaminaa irraa of eeggannoo godhaa keessattuu ijoolleen amma fakkeenyaaf wanta nyaatamne nu biratti foonuma ta'eedhaaf qofa nyaachuu osoo hin taane ilaallachuu qabna jechuudha. Keessattuu nuyi amma fakkeenyaaf gaala faa nyaatu anikin foon isaanii keessaa gaala waan akkasii kana so kanaaf sirrii miti waan akkanaa kun gaala hin nyaatu biyaansi biyya keenya irratti illee hin nyaatu waan biraa kun wantoota ilbiisa wanta akkanaa kana wantoota hin taane taneef fidunan argaa jechuudha. Anesumatti manuma keenya kanattuu gin ani nyaadhu hin hojjedhullee. Anna akkasiin jedha obboloota koo waa'ee unqulaalii kana immoo sirriitti of eeggannoo godhaa. Unqulaalii kanaa kun maalidha jettanii sirriitti ilaaluu qabdu, cheekii godhuu qabdu. Nyaachuu bichaa osoo hin taane maalirraa dhufaa maal akkamitti baqa waan nu eegu waan masaan nyaanna yoo jenne nuti immoo rakkoo nurratti fiduu danda'a. Kanaafuu yoo waan tokko bakka erga dubbatame sirrii miti. Kanaafuu waan akkasiitti isiniin jedha obboloota koo irraa of eeggannoo godhaa. Waaqayyoon waa eegu hunduma keenya iyyuu bakka jirrutti so waan akkasiitti sirriitti of eeggannoo gochuu qabnaa isiniin jedha. Of eeggannoo gaafa jedhu immoo ani unqulaaleen kun dhugaa dubbachuuf ani duruma shakke beektanii maal baqa sirriitti qorachaa ture garuu immoo oduma shakku inuma nyaadhallee dhaggeessa akka darbeeta nyaadha garuu waan nyaadhayyuu nan tasmaama'u jechuudha. An akka bineensa kana yaa'u suurri isaatillee dhiyeenya kan dhufee hin beektu warreen argitan bineensicha kana gaafa argu garuu baay'ee takkana jibbisiisee jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeggachuu xiqqaaqee gochuu barbaachisaadha. Zimbiloo waanuma arganne waanuma isaan nyaanna odoo hin taane ani baay'ee tokkoon xayyafaa ture dhugaa dubbachuu waan isaanii. Anama fakkeenyaaf qurxummii faa beektanii shittaa isaatiif nyaadhu hin jaaladhu. Akkasumas immoo injiraa miti wantoonni baay'eetu jira keessattuu Saawud Arabiyaatti ani asitti illee argine waan akkanaa kana nyaatan tamasgeen biyya kana keessa hin nyaatu gin maatiin bira jiru waan akkanaa kana hin jaalatanii nyaatan jechuudha. Garuu Saawudiitti wantoota adda addaati kan nyaatan jechuudha warri dhiiraa. Yeroo sanatti baay'ee takkan jibbaa ture karraammoo fakkaatu ni jira wantoota ilbiisa waan adda addaati jechuudha bakka kan nyaatan. Kanaafuu yoo nyaatu hin beektu sinillee
Kanaafuu isaan nyaatanii isaan iyyuu mangoon jedheetu nyaachuu hin qabu jechuudha. Waan akkasiitis ni jedha. Wantoota nyaatamanii fi hin nyaatamne isaan dirree akka barbaadanitti nyaachuu danda'u. Waan qorichaaf illee nyaachuu danda'u. Yookiin isaan iyyuu nyaatanii namoonni tokko beektanii isaan iyyuu nyaachuu nyaatu miti jedhanii kan nyaatan hin jiru. Ani dhugaa dubbachuuf gara akkasii hin qabu. Waan akkasiis ni jedha. Maal jechuu barbaadetanii waa'ee inqulaalii tanaa irraa of eeggannoo godhaadha. Baay'ee fayyadaminaadha hanga dhugaa ta'ee soba ta'utti. Inqulaalii gurguddaan kun keessattuu adiin sirrii miti dhugaa dubbachuuf. Ana moona itti ilaalee jedhu inqulaalii ana akkasii kan buustu hindaaqu jirtu. Inqulaalii amma nagagga'u kan. Kanaafiyyuu of eeggachuu qabnaa jechuudha. Nyaachuu baay'ee walitti hafeenya kanuma hindaaqu jedhaniiti kan gurguran. Gosoota adda addaatu jira. Inqulaaliin gosa takka bichaa miti. Kan wantoota adda addaatu jira. Kanaafiyyuu waa'ee inqulaalii biyya Arabaa kana sirriitti of eeggachuu qabna jedhee yaada. Waan akkasiitis ni jira obboloota koo. Yeroo baay'ee amma namoonni baay'ee soba kan jedhamu hin dhabamu jechuudha. Soba akka ta'e soba miti waan kun dhugaadha. Keef soba. Ijoollee baay'een dhugaa dubbachuu soba jettu waan tokko namni sinii fide. Bakka shakkitee dhiisuu qabda. Anamma dhugaa dubbachuu fi gaafa akkanas jedhanii jalqabee buuphayyumaan argaa ishiitiin jibbee jechuudha. Duraayyuu na shakka waan ta'eef. Soba miti. Wanti namoota hedduu dhugaa dubbachuuf namoonni hedduun gaafa bineensa kana argan ni jibban.